kuusitti tole. Gamanumaan warroonni barbaadan viidiyoo duraarraa kanarratti isiniif maxxansa lakkoofsa WhatsApp gootii warri barbaadan kirriis ta'uu daanteelis ta'uu korooshii isaatis ta'uu yookiin wanta ittiin dhaamus yoo ta'e naagaafattanii argachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفضوتا في كبجمتوتا داوتوتا channela أمير إنداس ما جرى جرتو بدا جرات سنين جتشا وللرابني جراد إيقام سنين جتشا وروني channela كوتيب ماتينا تاتني هنغار ججباتنا جتنا فانا ترتان هندي كيساني يهدو توكو غلطو مدى warroonni immoo chaanaala kootiif haaraa taatan laayikii sabskiraaybii gootanii akka maatiinaaf taatan isiniin jedha. Bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu jecha warroonni jajjabeessitanis galatoomadha isiniin jedha. Xiqqoo biizii waan ta'eef jennaa walirraa fagaanne inshaallah asumaan gamanaa warroonni daanteelii barbaadan ijoollee baay'een biyyoota garaagaraarraa eessa jiraanaan jettanii ani akkuma warroota kaan illee deebseera warroota ammoo WhatsAppidhaan warra nagaafate deebseera garuu karaa tokko gootee warroonni nagaafatan meeseejiidhaan an suudiin jira isiniin jedha. Warroonni suudii jirtan argachuu hin dandeessanii kirriis barbaadan daanteelis kirooshis yoo barbaadan isiniin jechuu barbaada. Har'a ammoo waan xiqqoo qabadheen dhufee gamanumaan turtiin keessan na waliin yaa ta'u yoo isinitti tole laayikii sabskiraaybii gochuu hin dagatinaadha. Warroonni laayikii gootanii sabskiraaybii gootanii na jajjabeessitan galatoomaadha isiniin jedha. Gamanumaan karaa qophii keenyatti dabarra. Kanaan jalqabe kana sadeen inni dha'uu barbaada. Inshaallah viidiyoo kana yoo rabbiin jedhe kutaa kutaadhaan hanga xumuraatti gadi isinii dhiisa. jalqabne irraan afaan bu'aa warroonni barachuu barbaadan bitachuu qofa osoo hin taane warroonni barachuu barbaadan kutaa jalqabaatirra hanga dhumaatti yoo hordoftan sirriitti baruu dandeessanii. Akkuma argattan amma tokko qabna marsaa jalqabaati. Yeroo jalqabee waliin hin geenye marsaasaa waliin geenyaan walitti deebina. Kunooti waliin geenye jirra. Inshaallah amma immoo boo'isaa yookiin immoo hidhannoo isaatti goona. Turtiin keessan na waliin yaa ta'uu isiniin jedha.
noo boo'insaa yookiin immoo iddoo hidhannoo isaa yookiin immoo iyyuu maazana isaa itti goonee jirra. Maazanni isaa isa kana, asiin isa kana, asiin isa kana yaani roga afur jechuudha. Akkasii gaa obboleewwan koo inshallah viidiyoo kanaan gadhumaatti waliin turra. Turtiin keessan isinis hanga dhumaatti na waliin yaa ta'u viidiyoo koo laaltanii laayikii gochuu hin dagatinaadha isin jedha. Warroonni barbaadan immoo gamanumaan dubbisaadha. Ashama obboleewwan koo turtii xiqqoo booddee walitti deebinee jirra. Kirreessa jalqabaa dhoofnee xumurree jirra. Amma kirree biraatiin jalqabna. Waan bareeda. Maashaallah. Obboleewwan koo warroonni sagaleen kee hin dhagaamu sagalee kee ol kaasinaan jettan ifamaa kaameraa waan ofirraa fageessee waraabuuf jennaan san keessa sagaleen koo dhagaamuu dhiisuu danda'a isiniin jedha. Koomantii alatti sagalee kee ol qabii jettanii. Akkasii gamanumaan turtiin keessan na waliin kirree biraatiin dhoofna. Kenapa jalkan merah, naulin tura. Hangga dhuma viidiyoo kootii daawwadhaadha. Gaaffii yoo qabaattan koomantii jalatti barreessaa isin jedha. Warroonni bitachuu barbaaddanis kooman lakkoofsa gasinii dhiisee viidiyoo isa duraanii yookaan immoo viidiyoo kutaa jalqabaa irratti dhayxanii ilaaluu dandeessan lakkoofsa achirra jira. Ijoollee baay'ee warri lakkoofsa kiyyattattanii dhuftanii nagaa hattanas iddoon an jiru miti Dubaay fi Kuwait irraa nagaa hattanii isiniin jedha.
warroonni maatii koon taane laayikii sabskiraayibii gootanii akka maatii naa taatanii isin jedha. Warroonni na jajjabeessitanii gama naanna keessan iddoo kanaanna keessan immoo iddoo takka galatoomadha. Iddoo isin jaaladha. Akkasuma yuutuubaroota yookaan warroota chaanaala haaraa warroota Oromoo ta'an Oromoon hundi bira dhaabbadhaadha. Yoo isin ol jajjabeessitan malee nama jajjabeessu. Uummanni keenya fiilmii biraa ilaaluu malee Itoophiyaa bakka biraa ilaaluu malee kan keenyan ilaalan kan Oromoo isaaniif ol guddisaadha. Isin jedha Oromoo laayikii sabskiraayibii namaaf godhaadha. Kunoo kana fakkaataa obboleewwan koo hedduu tokko irraa bareedaa walirraa deema kirrichi. Yoo isinitti tole koomentii jalatti barreessaa isin jedha. Laayikii tuquun dagatinaadha. Nuti obboleewwan koo marsaa tokkotti dhoofneerra. Viidiyoo addaan inni kukkutaa maaliif waan sa'aatii dheeratu jennaan jechuudha. Maashaallah hin bareeda.
akka kanaa obboleewwan koo hordoftoota fi kabajamtoota koo kunoo marsaan isaa duraa kana fakkaata inshaallah yoo rabbiin jedhe hanga marsaa lammataatiin walitti deebinutti turtiin keessaan nagaa keessa jiraadhaa hanga dhuma viidiyoo yookiin hanga dhuma daanteeliin kun xumuramuu na waliin turaa isiniin jedha laayikii sabskiraaybii gochuu hin dagatinaadha. Yaada keessan koomantii jalatti barreessanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo isiniin zamanumaan warroonni barbaadan viidiyoo duraarraa kanarrarri isiniif maxxansa lakkoofsa waastaabii kootii warri barbaadan kirriis ta'uu daanteelis ta'uu korooshii isaatis ta'uu yookiin wanta ittiin dhaamus yoo ta'e nagaafattanii argachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.